Seenaa dhugaa faarfataa Phaawulos Taganyi kana dhageessaniittuu laata? Akkas jechuun jalqabe. Ani maatii harka qalleeyyii keessattan dhaladhee jedha. Maatiin koo anaa wajjin ijoollee 6 qabu. Dhiira 3 fi durba 3 jechuudha. Hiyyumarraan kan ka'e buddeen ho'aa nyaachuu mitiitii ijaan ilaaluufuu baay'ee rakkoo ture. Uffata babbareedaa jijjiirratanii uffachuu mitii moofaa uffannu rakkoodhaan arganna turre. Maatii Ortodoksii keessattan dhaladhe. Garuu ani ijoollummaattan gara waldaa kiristaanaa dhufe. Waggaa 7 hanga 10 gidduus ture. Yerooma sanas ayyaana faarfannaatiin dibameen faarfannaa Waaqayyoorraa fudhadhee tajaajiluu jalqabe. Waldaa guutuu wangeelaa Dambidoollootti qabamee garee adda addaatti dabalameen mana Waaqayyoo keessaa tajaajilaa ture. Garuu mudannoo hamaa fi baay'ee ulfaataa tokkotu na mudata ture yerooma sana. Innis immoo Phaawulos hafuura budaa yookaan hafuura hamaadhaan qabamee jira jechuun waldaa keessaa na ari'uu jalqabani. Ani keessa kootti nagaa guddaan qaba. Faarfannaa fi jaalala Kiristoos malee homtuu natti hin dhaga'amu. Waaqayyo natti dubbata ture. Guyyaa tokko otoon garee keessatti qabamee tajaajiluuf jedhu namichi waldaa sana keessatti sodaatamu tokko dhufee, ati hafuura hamaan qabamtee jirta. Lafa ati jirtu ayyaanni hin jiru jedhee morma qabee gadi na baase. Ani garuu deemuu dhiiseen ala dhaabbadheen boo'a. Takkiin immoo jilbeenfadheen kadhadhan ture. Ilaa mee yaadaa ani ijoollee waggaa 10 hanga 15 gidduu jirudha. Garuu akkas jedhameen namni kamuu harka qabdanii hin dubbisiinaa, hafuurri hamaan isarraa isinitti darbaa naan jedhama ture. Baay'ee waan ulfaataa fi haala ulfaataa keessan ture. Waaqayyoo gaariidha. Haati koo isan pheenxee ta'e na loltee mana koo keessatti akka hin faarfanne namni yoo dhaga'e na tuffataa yookaan immoo waan biraatti na fudhataa naan jetti turte. Kanaafuu gara bosonaa bakka namni hin jirre fa'aa deemeen kiraaraan sa'atii dheeraa faarfadhee kadhadhee gala ture. Egaan Waaqayyoo gaariidha. Gabaabsee waanan jechuu barbaadu obboleessa koo obboleettii koo haala amma keessa jirtu ilaaltee gooftaarraa abdii kuttee eessayyuu hin deemin. Inni si waame maqaansaa Waaqayyoodha. Inni haala sana keessa si dabarsee guyyaa ulfinaa fi seena qabeessatti si dabarsuuf jedhaati. Sababiin isaa herrega hojii isaatu akkasuma waan ta'eef. Kanaafuu jabaadhuu mana isaa keessa turi. Inni ulfinaan ol si qaba. Egaa seenaa Phaawulos kanarraa waan guddaa barattu. Phaawulos nama akka kanatti tuffatamee waldaa kiristaanaa keessatti hafuura hamaa qaba jedhamee karaa garaagaraan itti duulamaa turetu yeroo kanammoo faarfataa nama guddaa ta'ee biyya keenyaaf fakkeenyummaa gaariidhaa fi faarfataa fakkeenya gaarii dhalootaaf ta'edha. Dhugaa dubbachuuf Phaawulos yeroo hundumaa gaafa faarfannaa hojjetu faarfannaansaa dhaloota kanaaf fakkeenya ta'a. Faarfattootaaf illee karaa ta'a. Jalqaba gaafa lakkoofsa 1ffaa faarfannaa inni hojjete faarfannaan isaa ergaa fi muuziqaan isaallee bifa ajaa'ibaan kan qindaa'edha. Ittuma dabalaa adeeme. Dhiyoo kanammoo ni yaadattu yoo ta'e koonsartii akka faarfattoota Oromootti ta'ee hin beekne dilbii galataa Yesuusiif jedhu irratti galma Barkumee Finfinneetti argamu keessatti bifa ajaa'ibaatiin sagantaa dinqiitu qophaa'ee nama baay'eetu irratti tajaajilamee gooftaan lubbuu baay'ee ittiin jajjabeesse. Egaa dhiibamuun, tuffatamuun karaa garaagaraa waan baay'ee yoo namarra ga'eyyuu inni dhufu waan caaluufidha. Kanaaf namni kamiyyuu jabaannee ergaa keessa keenyaaf jabaannee sirriitti hojjennee haa cimnuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Obboleessa kanarraa waan hedduu baranna. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Ammayyuu nama chaalenjii mo'atee darbee dhalootaaf fakkeenya ta'u isin haa godhu.
Dhaamsi kun nama biraa akka ga'uuf sheer gochuu hin dagatinaa. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Yeroo dansaa qabaadhaa. Shalom.